Kan bilisummaa Oromoo irra jira. Mareen isaanii nammachuu qabu. Namni meeshaa hin qabne yoo ta'e yoo mari'ates yoo dhiises faayidaa hin qabu. Shaniidha jedhamee uummata kana irratti bobba'uutu jira. Dhugaadha kunniin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha. Guyyaa har'aan tanaagaa qophii gabaabaa tokko qabannee dhufnee jirra. Qophii keenya kanaanis ganama yeroo dheeraa sagalee isaatiif dheebochaa turtan. Kabajamoo obbo Baqqalaa Garbaa OMN irratti dhiyaateeti jira. Kan bilisummaa Oromoo irra jira. Mareen isaanii nammachuu qabu. Namni meeshaa hin qabne yoo ta'e yoo mari'ates yoo dhiises faayidaa hin qabu. Shaniidha jedhamee uummata kana irratti bobba'uutu jira. Dhugaadha kunniin waama tokko waan soba qabus miti waan nama shakkisiisus miti. Waan humti mootummaa kana rakkoo keessa buusu keessaati miis calculation waan lubbuu uummataa keessa jiru waan qaama uummataa dhiiga uummataa keessa jiru hin balleessina jedhanii deemuun ayyoo uummata keessa jiru. Waggaa meeqa keessatti hundee horatee hundee godhatee taa'ee keessa buqqisuu yaaluun gowwummaa natti fakkaata gara koote. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa jechuun nama bara dargirraa hamma bara Abiyyiitti Oromoof jecha mana hidhaatti gidirfamaa turedha. Obbo Baqqalaa Garbaatiif gaafiin OMN irratti dhiyaatte baay'eedha. Gaafilee san keessaa muraasa gurra isin buufna guutuu isaa immoo OMN irratti dhaggeeffattu. Akkamitti akka bara Abiyyi kana keessa hidhamanii fi sababni isaan irratti hidhamanoo maali? Kana qofaa miti lagannaa nyaataa isaan lagatanii suuraan isaanii yeroo lagannaadhaa miidiyaa hawaasaa jeeqaa turuun isii kan yaadatamudha. Namoonni baay'een haala isaan keessa jiran kana laalee yaaddoodhaan cinqamaa ture. Haala kanarraas gaafatamee obbo Baqqalaa waan deebisan qabanii maraafuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guutuu haasaa obbo Baqqalaa Garbaadhaa OMN irratti taasise isiniin dhaggeeffachiifnu. Guutuu isaa OMN jalaa dhageessan isiniin jecha qabxiiwwan muraasa gurra isin buufna ammas turtiin keessan akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Bultii 40 fi lubbuu keessan kennitanii nyaata lagataati turtanii yeroo sana akkuma amma yeroo ati kufte kana uummanni baay'ee yaaddaa ture gabaabsinee jalqaba gaafa hidhaati amma gaafa ba'utti manni hidhaa maal fakkaata? Manni hidhaa yaa Oromoodhaaf waan haaraas miti. Ajjechaa obboleessa keenya artist jaallatamaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee hidhamuun keenya beekamaadha. Haalli itti qabamnee maal akka ta'e baay'ee ibsuun isaas baay'ee barbaachisaa miti. Tariis immoo yeroo keenya nutti fudhachuu danda'a. Garuu mana hidhaa eega seenneetiin booda nuyi akeekii yookaan immoo kaayyoon hidhaa sanaa ittiin qabatanii durumaan iyyuu namoota barbaadan filannoo gara fuulduraatti gaggeeffamuuf ture sana keessaa akka isaan qoodan fudhanneedhaaf karaarraa gorsiisuudhaaf ta'edha jenneeti kan nuti fudhannu. Ani yeroo 3-4 mana hidhaa sanatti hidhamee kan ture garuu haalli dhumarratti keessatti nuyi ittiin qabamnee turre ka duraarraati adda. Beela sana ilaalchisee wanni irratti jalqabne gaaffiilee adda addaa qabna turre. Nyaata akka dhaabnu kan nu taasisee hidhamuu akkaataa koloneel Gammachuu Ayyaanaatti hidhame ture. Bakki sun bakka isaa madaalumitii ta'uus hin qabu. Bakka adabaas ta'uu hin qabu. Namichi kuni nama siyaasaa ta'uu isaarraan kan hafe yakka hojjete hin qabu sababii ta'eef bakka sanatti hidhamuu hin qabu kan jedhuudhaaniti gaaffii akka gaaffii tokkotti kakka'eedha. Gaaffileen hedduun isaan booda 1-2-3 jedhanii itti dabalamanii nyaati nuyi dinnes guyyaadhaan gara guyyaatti dheerachaa deemee namummaatii ala baanutti namni nu argillee nu beekuu haala hin dandeenye keessa akka geenyu haga ta'utti mana hidhaa sana keessatti ture. Haa ta'uyyuu malee akka kanayyuu immoo ta'ee mootummaan tokko namni hidhamaan tokko guyyaa tokkoyyuu guyyaa lamayyuu haa ta'u nyaata waggaa dhaabuu sababii maaliif jedhee gaaffii ni gaafata deebii kennuudhaafis yaalii ni godha. Kun haala hin baratamneen mootummaa kam keessatti illee ta'ee haala hin beekneen guyyaa tokko illee dhufanii nu gaafatin gaaffii keenyaafis deebii kennuu osoo hin yaalin haga dhumaatti turaniiru jechuudha. Kunis mootummaan kun mootummaa akkamii akka ta'e saba isaa hagam akka dhaggeeffatu gaaffii saba isaatis deebisuudhaaf hagam akka inni carraaqu uummattoota nu booddee jiran deeggartootaa fi namoota nu jaallatan firoottan keenyaaf illee kabajaa gamii akka qabu
ka agarsiisee jechuudha. Biyyi kun jibbaatiin eessayyuu gahuu hin danda'u, sodaadhaan osoo hin taane ammallee ta'anii mari'achuudhaan rakkoo mariidhaan furuudhaan yoo biyya kana yoo fooyyessinirraan kan hafe bifa ammatti deemamu kanaan lolaan isa ta'u, hidhaan isa ta'u, ajjeechaan isa ta'u, sodaachisuun isa ta'u, hojiirra ari'uudhaan isa ta'u, buqqisuudhaan isa ta'u, rakkoon biyya kanaa hin hiikkatu isa jedhu ammallee akka kaafaawatti kun amantaa keenya sanuu yoomiyyuu fudhannee deemnudha. Kanaatiif namoonni rakkoon isaan irra ga'e kun ammallee biyya kanaatiif rakkoo guddaa keessa kan seensisu yoo ta'e malee, uummata xiiqii keessa kan seensisu yoo ta'e malee, daraniyyuu mirga isaatiif ga'ee dhaabbatee bifa hin barbaachifneen ka'ee akka inni lolatee rakkoo amma jiru kana akka inni ofirraa kaasu ka godhu yoo ta'e malee, gara nagaatti ka deemsisu, gara guddinaatti ka deemsisu, gara tasgabbii waarawaattis kan deemsisu miti jenneeti kan nuti amannu. Kanaatiif mootummaatiif ammallee kan nu dhiyeessine nuyi. Hin deemsisu, karaan kun hin deemsisu, gara nagaatti deebi'uutu wayyaa. Ammallee hidhamtoota siyaasaa kana yakka yoo qabaataniif namni dhuunfaatti yakka qabu yoo jiraate akka yakka isaatiitti itti haa gaafatamu, ragaadhaan irratti haa qulqullaa'u. Namoonni nagaan garuu siyaasa qofaatiif jedhamanii hidhaman garuu ammallee seeraan ala qabamanii jiru. Mootummaa kanaafis, biyya kanaafis, saba kanaafis, siyaasa keenya guutummaadhaafis, egeree keenyaafis, tokkummaa keenyaafis kan faayidaa qabu miti. Kanaatiif nu gallakkisaa. Hooggantoota saba kanaa gallakkisuun yeroonsaa yoomiyyuu caalaa ammadha. Kana caalaa barfachuun gatii guddaa kabalchiisuudhaaf jira. Biyya kanas, saba kanas, mootummaa kanas kan jedhu dabarsuun barbaada. Mootummaan amma dubbataa jira. Marii biyyoolessaa gaggeessuun barbaada. Gottaa keessatti qooda fudhadhaan nuun jechaa jira. Haa ta'uyyuu malee kana keessatti qooda fudhachuu hin dandeenye, akka hin dandeenyes immoo ibsinee jira. Sababiin isaa maali yoo jedhame, mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamuuf dura lolli dhaabbachuu qaba. Utuu namni wal lolaa jiru, utuu qawween dhukaa'aa jiru, kana gidduutti mariin hin danda'amu. Kanaatiif dura lola dhaabaa akka jedhudha. Isaan booda hidhamtoota hiikaa. Hidhamaan biyya kana keessatti hidhamaa kumaatamaan lakkaa'amutu jira. Hidhamaan Oromoo warra hin beekamne dhiisaati. Kanneen beekaman illee kun hojii keenya duratti asitti qabamanii guramanii wanni barbaade irratti raawwatamaa jira. Kana duwwaa miti, mana hidhaatii baafamee ajjeefamaa jira, qeensi buqqa'aa jira, manni isaa gubataa jira, waan hedduun irra gahaa jira. Kanaatiif yoo dhuguma mariin biyyoolessaan gaggeeffama yoo ta'e, paartiilee adda addaa maqaa itti baasan kanneen hidhata qabu jedhanii namoota hidhaman hundumaa dura gallakkisuun barbaachisaadha jennee amanna nuti. Itti aanee fakkeenyaatiif amma gareelee lolarra jiranii, TPLF lolarra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira. Kottaa mari'adhaa yoo jedhan nuyi tokkoffaa isaanii hammachuu qabaa jenna. Wanni amma deemaa jiru isaanii hammachuu qaba. Mariin isaanii hammachuu qaba. Namni meeshaa hin qabne yoo ta'e yoo mari'ates yoo dhiises faayidaa hin qabu. Isaanii wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Isaanii mari'achuudhaaf immoo bakka isaan amananitti ta'uu qaba. Biyya kana keessatti illee ta'uu dhiisuu qaba. Mala. Itti dabalee immoo namni mari'achiisu iyyuu eenyudha? Eessatti mari'atama? Eenyutu mari'achiisa? Kun akka jaarsummaati. Yookaanis immoo nama sadaffaa barbaada. Kan isaan birattis fudhatama qabu, kan gartuu biraa birattis kan fudhatama qabu jiraachuu qaba jechuudha. Yoo kana hin taane mootummaa qofti kunoo abaluutu isin mari'achiisa. Maree kana kottaa bakka akkasiitti akkana godhaa yoo jedhan fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaaf bakki isaa murtaa'uu qaba. Namni mariisisu murtaa'uu qaba. Akkaataan itti deemsu adeemsi isaa murtaa'uu qaba. Adeemsi isaa beekamuu qaba. Seerri isaa beekamuu qaba. Amma koomishiniin dhaabbatee jira jedhameetu dubbatama. Koomishinii kana eenyutu dhaabe? Dhaabuu isaatii jalqabee hundumtuu keessatti qooda qabaachuu qaba. Namoonni koomishinii kana keessatti hammataman hunduma biratti kan fudhatama qaban ta'uu qabu. Mootummaadhumti dhiyeessuu isaatiirraan kan ka'e qofa akka inni hin amanamne godha. Maaliif mootummaa amanuu dhabaniitu lolarra jiru sunumaayyuu. Kanaaf kan mootummaan yoo mallee yoo gaarii ta'e kan mootummaan dhiyeessee fudhatama. Kanaaf qaama bilisa ta'e qaama gidduu isaanii irraatii lamaan irraatii bilisa ta'ee ittiin gaggeeffamuutu irra jira kan jedhudha kan nuyi amantaa qabnu. Kun hin ta'u taanaan ammas gatii hin qabu. Mee akka kaafaawuttis haa ta'u abaaboo dabalatee akka dhuunfattis yeroo baay'ee waraanni biyya sana keessatti hin barbaachisu dhaabaa otoo jedhamu gara waraanaatti seename. Kan Tigraay ammam
hojiirra akka ooluun beekamu malee hin dhaamnaa kan jedhu qaamni lachuu kan ibsa baasaa jiru. Garuu Oromiyaa keessatti farra riphee lolaa kan jedhu opereeshinii haaratu adeemsifamaati jira yeroo ammaa kanatti. Egaa sini warra karaa nagaa qabsooftan kan akka baa'oo kaafaa'oos sinis achi dhiibaas waan sin jettan dhagahaa hin jiramu. Warra hidhatee lolus immoo isaan shororkeessadha jedhanii itti bobba'utu jira. Walumaa galatti shaniidha jedhamee uummata kana irratti bobba'utu jira. Egaa kana yeroo ilaalamu walumaa galatti Oromoos haa ta'u dhaabbileen Oromoo bifa adda addaatiin qabsaa'anii siyaasa keessaa dhiibamee mariin biyyoolessaas haa ta'u mariin adda addaa godhamaa jira. Dhiibamuun Oromiyaa immoo biyya sana keessatti nagaa hin buusu. Biyyi sun nagaa akka argattuuf Oromiyaan nagaa argachuutu irra jira kan jedhutu jira. Yaadni keessan kanarratti maali? Dhugaadha kun waan tokko waan soba qabus miti waan nama shakkisiisus miti. Oromiyaan teessuma isheetiin isa ta'u baay'ina nama qabdu namaatiin qabdu isa ta'u baay'ina qabeenya qabduutiin isa ta'u dinagdee biyya kana tumsuudhaan dhaabuudhaanis haa ta'u qoodi isheen qabdu baay'ee guddaadha. Oromiyaan nagaan qabdu taanaan biyyi kun nagaan qabdu. Biyyi kun waan nyaattu hin qabdu. Kanaaf Oromiyaa nageessuun baay'ee barbaachisaadha jennee yaadna. Mootummaan itti beekee Oromiyaa bakka lolli hin jirre lola iddoo biraatti harkisee fidee as keessatti lola uumee silaatii tasgabbaa'uu danda'u. Kan qotee kan oomishee waan hundumaa hojjetee kan biyya gargaaruu danda'u gara rakkootti oofuu manna silaatii Oromiyaa kunuunsuutu irraa eegama ture. Garuu kana gochaa hin jiru. Waan humti mootummaa kana rakkoo keessa buusu keessaati miis kaalkuleeshiniidha. Maanni hamma ga'us hin beeku, haga nami biraan ga'us hin beeku, haga qaami biraan ga'us hin beeku, haga dhaabi biraan ga'us hin beeku. Hagam fudhatama akka qabus hin beeku, hagam dhaabi biraan fudhatama akka qabus quban qabu. Gaafa Tigraayitti gaafa duunee torban lamatti naqee fitee jedhee yeroo tokko ibsa baasee jira. Kunuun fixannee guyyaa meeqatti kunoo akkas goonee isaan lolan beekanii nuyi lola beennaa isaan teknooloojiin beekanii isaan toofaadhaa nuyi garuu warra qaroomeedhaa kunoo guyyaa ammasiitti akkas isaan goonee jedhanii ibsa baasaniif. Garuu dhumatti kan ilaallee kana miti kana ta'ee hin argamne. Kanaaf tuffiitu jira. Salphisanii ilaaluutu jira. Kan Oromiyaa amma isumatti jiru. Amma torban lamatti dandee finnaa torban sadiitti finnaa jedhanii dhaadataniiru. Hinfixuu danda'uu isaanii akkuma kan Tigraay ta'aa fi nafaasaa gara fuulduraatti kan ilaallatu. Waan uummata hafuura uummataa keessa jiru, waan lubbuu uummataa keessa jiru, waan qaama uummataa dhiiga uummataa keessa jiru hin balleessina jedhanii deemuun hagam akka inni danda'amu waan beeku anaan natti hin fakkaatu. Waan rakkoo sana uume hiikuudha malee namoota adamsanii ajjeesuudhaan yookaanis immoo namoota gar tokkorra dhufan adamsanii balleessuudhaan kana goona jechuun hin fakkaatu ta'ees hin beeku. Kanaan dura mootummaan kan wayyaaneessa ta'u kan eenyuufaas akkuma kana yaadaniiru. Badee kunoo Findee namoota warra dhumaa hagamtu kanatu galee jedhanii hiriira baasanii televizyiiniidhaan nu agarsiisaa turaniiru. Waggaa tokko booddee immoo deebi'anii kunoo isaanoo jiru jedhu immoo dhuman hin jennee immoo oggoo jennu immoo lakkee jiru immoo jiru deebisanii. Kanumatti adeema ta'a. Yookaan immoo waan kana caalaa hammaatutti adeema ta'a. Kanaaf rakkoo siyaasaatti kennuun barbaachisaadha kan nuti jennuuf. Yoo kana ta'uudhaa baate tuffiin amma deemu kuni akka amma deemamu kana hin ta'u. Dhumisaa akka kana hin ta'u. Ta'ees hin beeku. Kunoo arginee jirra ija keenyaanis argaa jirra. Ammas immoo waan addaa argina jennee yaadnu. Tasuma baluunan balleessaa jedhanii dhaadannoon kun utuu dhaabbatee gaariidha. Maaliif akka muuxannoo isaaniirraa maaliif akka isaan hin baranne hin beeku. Maatii tokko balleessuun salphaa miti. Dhaabaa hagam ga'u yookaanis immoo kaayyoo uummata keessa jiru
waggaa meeqa keessatti hundee horatee hundee godhatee taa'e keessa buqqisuu yaaluun gowwummaa natti fakkaata gara kooti. Tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya turtiin obbo Baqqalaan OMN waliin taasise dheeraadha ture. Kana keessaayis gaa nuti muraasuma qofa isin dhaggeeffachiifne guutuu isaa OMN jala deeytanii akka dhaggeeffattan gamanumaan isin afeeruu barbaanna. Amma qophii biraa qabannee walitti dachaanutti kanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna. Kan bilisummaa Oromoo lolarra jira. Mareen isaanii nammachuu qabu. Namni meeshaa hin qabne yoo ta'e yoo mari'ates yoo dhiises faayidaa hin qabu. Shaniidha jedhamee uummata kana irratti bobba'uutu jira. Dhugaadha kunniin.